Godina Arsii Lixaa naannoo Dodolaatti shakkamaan daa'ima waggaa 2 firasaa butee maatiin maallaqa 100,000 inni gaafate kennuu fidinaan daa'ima ajjeesee harkasaa poolisitti kennate. Shakkamaan kun mana maatii daa'imaa deemee mucaa abbaasaa biraan geessaa jedhee erga manaa fuudhee booda abbaatti bilbilee maallaqa gaafatus abbaan poolisitti iyyachuu isaatiin gidduutti lubbuun daa'ima ganna 2 haala sukkaneessaan galaafatamu waajjira poolisii godina Arsii Lixaatti itti gaafatamaa farra malaammaltummaa fi gargaaraan inspektara Tashooma ta'eera BBC'tti himan. Galaanaa Balaayitu dubbise waan mudate tartiibaan ibsaniiru. Shakkama Izzadiin Kamaal kan jedhamu kun gaafa guyyaa guraandhala tokko maatiidhuma daa'ima kanaa bira gaafa dhaqu maatiin beektaa fira waan ta'e ifti fiige beektaa daa'imni gaafa dhaqu fira waan ta'eef abbaa biraan geessaa abbaa biraan dhufee jedhee kan daa'ima qabdu na fuudhee abbaa biraan geessine daa'ima fudhatee badee beektaa daa'ima fudhatee badee birrii akka galchuuf gaafataa ture beektaa 100,000 abbaa mucaa gaafatee bilbila birrii akkamitti fira akkamitti akkasuma gootaa dhiiga keerratti nyaata abbaanis dhugaatti fakkaanne birrii hin galchinee poolisii bira dhufe. Gaafa kam? Akkuma mucaa fudhatamte. Guyyaadhuma sana jechuudha? Tole. Poolisii magaalaa jechuudha magaalaa kan fudhatamte poolisiin jechuudha magaalaa Dodolaati. Tole. Poolisiin maqaan isaa feesbuuk irratti maxxane akka barbaadan maatiin maxxansiise jechuudha. Kan mataa koo maxxansitaa birrii na agarsiisaa ibidda jedheetuma guyyaa 2 booda daa'ima ajjeesee awwaalee asii fuudhee gara Bulbulaa magaalaa Bulbulaa keessa xiqqoo achi baadiyyaa keessa ba'ee boolla waldiigessaa keessatti awwaalee jetta. Boolla waldiigessaa keessatti? Achi keessatti gate. Sanaan booda guyyaa kaleessaa dhufee harka keenya anaa kofolee har'ammoo gareen hundaa'ee bakka boolli geessan magaalaa Bulbulaa nu geessannaa isin geessere. Iddoo mucaatti awwaale jechuudha? Itti awwaale har'a nu geesse boolla keessaa qonnee reessa jechuu hin dandeessu qaamni isaa walakkaan hin jiru. Walakkaadhuma kan ta'u uffanni isaa harkisi tokko faan jira. Uffanni mucaa jaakkeettiin ni keewwate sun jira. Haala suukkanneessaadhaan ajjeese moo bineensatu nyaate jechuudha? Haala suukkanneessaan ajjeesu bineensaa nyaatu qaamni isaa walakkaan hin jiru ganaa kan qoratamudha. Tole ammatti garuu shakkamaan kun yakkicha raawwachuusaa amanee harkasaa kennateera. Kennateera amaneera gocha kana raawwachuusaa amaneera. Wal dhibdee qabuuyyuu abbaa mucaa wajjin. Wal dhibdee wanti hin qabanu maal bira dhufeeti miti abbaa biraan deema jedheeti miti mucaan kan itti kennite. Amma wal dhibdeen isaanii ifatti wanti beekamu jiru. Ganaa kan qoratamudha. Maatii. Abbaan xiqqoo daa'ima. Mucaa duraa kenna. Umuriin daa'imaa waggaa meeqa? Waggaa 2. Kanaaf mucaan erga fudhatamee guyyaa 3 buleet. Guyyaa 2 buleet ajjeese guyyaa 3. Achi immoo kan dhufee harka kennate guyyaa 10 booda. Guyyaa 10 harkatti dhufee kennate. Eessatti qoratamaa jira? Magaalaa Dodolaa irratti qoratamaa jira. Amma akka qajeelchatti reeffi isaa garuu qoratamuudhaaf har'a reeffa argame sun hospitaala Paawuloos geenyeef. Yakka kanaa kun yakki suukkaneessaan akkanaa kun in dhaga'ama bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan dhaga'amaa jira. Tarii haalli fayyaa sammuu nama kanaa wanti beekamu jira. Namichi fayyaadha. Asiruma humna waraanaa keessa turee dhufeedhaani. Achi keessaa badee dhufee reeffa badee ji'a 8 achi keessa turee dhufanii. Kanaaf ammatti maaliif akka godhellee namallee nama suukanneessa. Namichi kun sammuu isaa nabu. Tole ulfaadhaa nagaan tura. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin haasaa State of the Nations jedhamu kana aangawoonni olaanoon argaman irratti taasisaniin biyyi isaanii waliigaltee oomisha meeshaa waraana niwukileeraa xiqqeessu US waliin mallatteessitee turte New Start Treaty jedhamu keessaa of baasu beeksisan. Waliigalteen kun biyyootni gurguddoon masaanuu walii lamaan kun gidduu isaaniitti to'annoo meeshaa niwukileeraa irratti waliigalteen galanii ammallee eeguutti jiran isa takkittii ture. Waliigaltee kanaan biyyootni lameen fiixeewwan niwukileeraa fageenya dheeraaf furguggifaman 1550 caala akka hin qabaanne wal ta'anii ture. Putiin waliigaltee kana keessaa of baasuu yoo himan US dursitee yaalii meeshaa niwukileeraa ni taasifti yoo ta'e Raashiyaanis qophaa'uu qabdi jedhan. Neetoon Putiin murtee isaanii kana keessa deebi'anii akka laalan jedheera. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen erga eegalee waggaa guute wajjin wal qabatee Putiin irra deddeebiin himannaa Raashiyaan Yuukireen weerarte jedhuuf deebii warra lixaa fi Yuukireentu eegale jedhu kennaa bahan irra deebiin dubbatan. Raashiyaan injifachuun hin danda'amu ka jedhan Putiin Kremlin humna fayyadamaa akka jirtu waraana warri lixaa barbaadan hanqisuufi jedhan.
warri lixaa karaa neetoo nu marsuudhaan dhibdee naannoo rakkoo idil addunyaa godhuu barbaadu jechuunis himatan. Haasaan Puutiin kun kataasifame tasa pirezidantiin US Joe Biden magaalaa guddoo Yuukireen Kiivitti argamanii mari'achuu isaanii tokko buleeti. Pireezidant Biden Kiivitti argamanii ergaa dhaamaniin Puutiin waggaa tokko dura wayita waraana labsu waan Yuukireen laaftee fi biyyoonni lixaas qoqqoodaman itti fakkaatee ture waan nurra aanu itti fakkaatee ture garuu ni dogoggore jedhanii turan. Raashiyaan muddama US waliin qabduu wal qabatee ambaasaadara US Mooskootti argaman waajjira haajaa alaatti waamteetti. Ibsi waajjirichaa hirmaannaan US dhibdee Yuukireen keessaa qabdu bal'ataa jira jechuun sababa dhiyeesse. Ministeerichi US meeshaa waraanaan Kiiv hirphaa jirti jechuun biyyittiin meeshaalee waraanaa neetoo Yuukireen keessaa baasuun waraanicha hammeessuurraa akka boodatti jettu gaafate. Puutiin haasaa isaanii kana keessatti loltoota biyya isaaniif jecha aarsaa kaffalan yaadachuuf maatii isaaniis gargaaruuf faawundeeshinii addaa akka hundeessan dubbatan. Ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken isa Raashiyaan waliigaltee kana keessaaf baaste gocha gaafatamummaan isa hanqatee jechuun balaaleffatan. Raashiyaan murtee kanaan wal qabatee waan gochaa jirtu akka hordofanii fi nageenya biyya isaaniif michoota isaaniis akka mirkaneessan dubbatan. Ammoo mariif karri keenya banaadha jedhan. Godina Walaayittaatti referendamii taasifameen sarbamni adeemsa baay'ee argamu boordiin filannoo beeksise. Mootummaa naannoo Itoophiyaa 12ffaa hundeessuuf godinaalee 6 fi aanaalee addaa 5 naannoo kibbaa keessa jiranitti referendamii akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa 29/2015 adeemsifameen godina Walaayittaatti dalagaawwan akka sarbama adeemsaatti ilaalaman buufataalee filannoo garaagaraatti mudachuu boordichi beeksiseera. Haala kanaan yeroo galmeen filattoota adeemsifamaa turetti mallattoon galmee irratti kaa'amee fi gaafa sagaleen kennamu mallattoo kaa'ame wajjin garaagarummaan jiraachuu dabalate sarbamni 15 ol mul'ateera jedheera. Ministeerri haqaa Jaappaan umuriin wal quunnamtiin saalaa seera itti eeyyamamu ganna 19 irraa 16tti akka ol guddatuuf wixinee dhiyeesse. Umuriin eeyyama saal quunnamtiif seeraan kaa'ameen gaditti nama jiru waliin wal quunnamtii saalaa gaggeessuun akka yakka haleellaa saalaa yookiin gudeeddiitti ilaalama. Kaleessa pirezidaantiin US Joe Biden Yuukireenitti daawwannaa tasaa taasisuu hordofee har'ammoo ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonis gara Yuukireenitti imalteetti. Xaaliyaaniin xiyyaarota waraanaa Yuukireeniif ni ergiti oduun jedhu jira. Garuu murteen kun biyyoota gamtaa Awurooppaa biroo wajjin qindoomina kan ishee gaafatudha. Daawwannaan Joorjiyaa Meelooniin kun weerara Raashiyaa Yuukireen irratti gaggeessiteef Xaaliyaaniin Yuukireen cinaa dhaabbachuu akka itti fuftu murannoo qabdu agarsiisuuf kan kaayyeeffate jedhameera. Qondaalli kilaba kubbaa miilaa dirree keessatti fincoofnaan kilabicha adabame. Naayijeeriyaatti qondaalli kubbaa miilaa kun wayita dirree keessatti fincaan suuraan mul'isu erga bal'inaan qoodame booda aangoonni kubbaa miilaa Naayijeeriyaa nama kanatti adabbii maallaqa doolaara 1,000 itti muran. Hojjettoota Afrikaa kibbaa bakka awwaalchaa rafan irratti himanni dhiyaachuu fi miidiyaalee hawaasummaa irratti suuraaleen yommuu hojjettoota bakka awwaalchaa gubbaa rafanii fi taa'an mul'isu erga bal'inaan bulchiinsa Afrikaa kibbaa tokko hojjettoota tokko irratti himata akka banu beeksiseera. Hojjettoonni kunneen waajjira to'annoo paarkii bulchiinsichaa kan paarkiiwwanii fi bakkeewwan uummataa qulqulleessuu keessa kan hojjetan ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Godina Guraagee magaalaa Walqixxee keessatti roobii torbee darbee hanqina bishaanii magaalittii irratti uummatni hiriira bahee yoo gaafatu tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin lubbuun namaa darbuu sababeeffachuun mormiin mana keessa turuu eegalame guyyaa 7ffaaf itti fufeera. Jiraattonni BBC'n dubbise sochiin magaalittii torbaniif cufamus furmaatni argame hin jiru jedhan. Har'a guyyaa 7ffaadha. Sochiin hin jiru. Baajaajiin hin sochootu. Hoteelonni cufaadha. Suuqiinis hin jiru. Hunduu cufaadha. Tajaajilli geejjibaas dhaabbileen mootummaas. Guyyaa 7ffaa sochiin homtuu hin jiru. Mana ba'uun hin jiru. Yoo baates wanti argate hin jiru. Itti qophoofne miti kan eegale. Kunis nurgaa hin jenne nuti. Dargaggeessi haamileen isa caphee akkas taa'uun irra hin turre. Rukutamuun irra hin turre. Maaliif? Bishaaniin dheebodhee jedhee gaafachuu bahe moo?
Kanaaf haamileen dargaggeessaa baay'ee miidhame. Wanuu jedha malee maal jenna? Jiraattonni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kunneen mormiin mana keessa turuu kun kan kaayyeeffate rakkoon hamtuun bishaanii akka hiikamuuf qaamoleen nageenyaa hiriirtota irratti miidhama geessisanii fi ajjeechaa raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafachuu akka ta'e dubbataniiru. Amma maatii namoota firii jalaa du'eef illee jajjabina akka ta'u qaamni gaafatama nan fudhadha jedhallee hin jiru. Kanaaf jireenya idileetti illee yoo deebi'ame dhiigni isaanii tasa kan bade ta'a yaada jedhutu jira. Hawaasni ofumaan walii gala. Ganama taateen kun raawwatee sa'a booda wanti hundumtuu dhaabbate. Mootummaan furmaata akka nuu kennu. Furmaata kennuu qaba. Mee yaadi namni otoo bishaan hin argatinii waggaa lama. Bishaan dhundhamnee waggaa lama turuun maal jedhama? Kan ittiin dhiqan waan meeqa kan ittiin dhimbaanu magaalattii keessa tokko hin jiru. Warra tajaajila bishaanittuu sababa gaafiin naannoo ta'uu dhiyaateef ta'ee jedhee kan gochaa jira. Bulchiinsi magaalaa baay'ee ibsa kennee garuu homtuu hin jiru. Namni furmaata kennee hin jiru. Furmaata ittiin argan. Jiraattonni kunneen qaamni bulchiinsaa dhiyaatee isaan dubbise akka hin jirres dubbatu. Kan si dhibu mari'achuu fi furmaata fiduu caalaa afaan qawweetiin humna addaa bobbaasanii dhaabbilee bansiisuuf hojjechaa jiru. Humnaan jechuudha. Dhaabbilee keessan banaa yookiin ni adabamtu jechuudhaan. Ganama har'aa magaalattiin gara sochii idileetti akka deebitu yaaliin godhamus waliigaltee dhabuun fashaluu dubbataniiru. Gara ganamaa banuuf yaalamee ture. Namni beela'uutti jira. Gareen haa banamu jedhu jira. Warra gaddees jajjabeessuuf, warra miidhamee hospitaala jirus wal'aanuuf akka banamuuf feesbuukirra wantoonni gadhiifaman jiru. Ganama garuu maatiin namoota ajjeefamanii fi dargaggoonni biroon lakki jedhanii cufameera jechuudha. Hiriira torbee darbee irratti kanneen ajjeefamanii fi miidhamaniin cinatti namootni hidhaman hedduun akka jiranis jiraattonni kunneen dubbataniiru. BBC'n komii uummataa kana ilaalchisee aangoota naannichaa dubbisuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Hiriira torbee darbee irratti namootni yoo xiqqaate 3 ta'an ajjeefamuu fi 30 ammoo miidhamuu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsee ture. Barataan yuunivarsiitii irraa qabxii olaanaan eebbifamee fi gosa barnootaa barateen hojjechuuf carraa dhabe waraqaa digrii isaa ofirraa galchuuf murteessuu ibse. Asaffaa Alamuu waggaa 3 dura yuunivarsiitii Asoosaa irraa gosa barnootaa injinariingiin qabxii olaanaa 3 qabxii 4 eebbifame. Barataan kun gosa barnootaa kanaan qacaramee hojjechuufis ta'e dhuunfaadhaan hojjechuuf waan hin dandeenyeef waraqaa barnootaa kana yuunivarsiitichatti deebisuuf murteesseeraa jedhe. Gosa barnootaa siviil injinariingiidhaan eebbifamuun koo jireenya irratti jijjiirama fidee hin qabu kan jedhu Asaffaan yeroo ammaa maallaqa hojii guyyaan hojjetu irraa argatuu fi qonna ooyiruu haadha isaa irraa midhaan argamuun jiraataa akka jirus ibseera. Dhimma bu'aa ba'ii hojii argachuuf taasisee fi digrii isaa deebisuu irratti BBC'tti dubbateera. በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘመድና ገንዘብ ከሌለሽ ቅጥሩን የማግኘት እድል siyaasa biyya keenya maallaqaa fi fira yoon qabaanne carraa qacaramuu ijaan qabneef tokkoffaa malaammaltummaa biyya keenyaa ifatti akka agarsiisuu fi lammaffaa immoo ilmaan hiyyeessaa dhamaanii baratanii ani fakkeenyaaf waggaa 17 baradhee lafatti hafuun kun biyya kanaaf hiikaa maalii qaba kan jedhu agarsiisuun barbaade. Kanaan dura sagantaa ministeerri nagaa qopheesse hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee Hararge Ba'aa aanaa Guraawaa jedhama. Deemuun tajaajila hawaasaa baatii 10f kenneen ture. Isa booda mootummaan carraa nuu banaa jennee abdannee garuu gara mana keessanitti deebi'aa jedhamne. Yeroo gallu gadda keenyarra kan maatii fi kan namoota naannootu caali ture. Ergasiis hojii barbaacha gara Jijjigaan deeme. Kan hin ka'ee deemu egaa fageenya dheeraa Goojjam irraati. Manneen barnootaa irrattis barsiisummaan hojii argachuudhaaf iddoowwan manneen barnootaa jiran GPS'dhaan barbaadeen deema ture. Garuu hin milkaa'in hafeen gara Goojjamitti deebi'e. Achittis iyyata hojii yookiin immoo CV kan koo hojii barsiisummaa argachuudhaaf manneen barnootaa 9 oliif galcheera. Finfinnee keessaa immoo daandii qilleensaa Itoophiyaa dabalatee iddoon ani iyyata galchee garan qabu. Digrii yuunivarsiitiin Asoosaa kenne deebisuudhaaf amma karaan naannoo Amaaraa irraa gara Beenishaangul cufaa waan ta'eef amma banamuttan eegaa jira. Kanaan alatti ammoo namoonnis
dhiisii naan jechaa jiru. Of waliinis mariirran jira. Mootummaan baasii yeroon yuunivarsiitii baradhe naa kaffales deebisuu akka hin dandeenye beeksisuun fedha. Adeemsa digirii yuunivarsiitii barataa harkaa deebisanii fuudhan jiraachuu baatus ani harka maradhee taa'uun barbaadu. መመለስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ህጉን ባላወጣም ህግ የለም ብዬ እጄን አጣጥቼ አልቀመጥም።